Ashamaa akkam jirtu? Viidiyoo kana keessatti odeeffannoo guutuu waa'ee Yuunivarsiitii Haramayaa, iddoo inni itti argamu, haalli qilleensa isaa, kaampaasiiwwan Yuunivarsiitichaa, koorsiiwwan inni kennu waliin, waa'ee nyaata kaaffee fi kaaffeen ala jiru, qulqullina barnoota isaa, laayibirarii isaa, haala nageenya naannoo sanii akkasumas waayifayii bishaanii fi qulqullinni Yuunivarsiitichaa haala akkam akka ta'e barattoota fireeshiidhaaf immoo wanta baay'ee rakkisaa achitti isaan mudachuu danda'u isinittiin himaa. Ani Gadaa Iskoolirraa dhufee na wajjii tura. Yuunivarsiitiin Haramayaa Harar irraa kiiloomeetira 17 fagaatee kan argamudha. Dirreedawaattis baay'ee dhihoodha. Imala qarshii 50 qofa Dirreedawaa irraa magaalaan yookiin Yuunivarsiitiin Haramayaa. Haalli qilleensa isaa ji'oota bonaa keessa malee yeroo biroo baay'ee qorra. Namoonni tokko tokko qilleensi naannoo sanii ho'aadha jedhu. Namoota san hin dhagayina. Uffata qorraa isin barbaachisa jechuudha. Garuu warri haaraa bitachuu feetan uffata qorraa eegaa achi dhaqxanii magaalaa Dirreedhaa osoo bitattanii gatiin meeshaawwanii hedduu rakasa jechuudha. Dallaan Yuunivarsiitii Haramayaa baay'ee bal'aa fi kaampaasiiwwan 3 kan of keessaa qabudha. Dabalataanis magaalaa Harar keessaa kaampaasii 4 ni qaba. Kaampaasiiwwan isaas inni jalqabaa meeyin kaampaasiidha. Kaampaasii kana keessatti dipaartimentiin soshaalii hundi ni kennama. Kompiitar saayinsii, biizinasii, ikoonomiksii, naachuraal endi kompiitar saayinsii, loo, tiichiing, agriikaalchariin ni kennama jechuudha. Lammaffaa irratti teeknoo kaampaasiidha. Kaampaasii kana keessatti injinaringii waggaa 2ffaa olii fi fuud saayinsiin as keessatti ni kennama. Kaampaasiin sadaffaan Gandaji kaampaas jedhama. Kaampaasiin kun kaampaasii barattoota veeterinariiti. Akkasumas barattoota injinaringii fireeshiin achi keessatti ni baratu. Kaampaasiin afuraffaan immoo Harariidha. Kaampaasii kana keessatti barattoota meedisinii, heelzii fi faarmaasiitu keessatti barata jechuudha. Haramayaa Yuunivarsiitii keessatti koorsiiwwan 3 raadiyoolojii, anesteeziyaa fi deentaal meedisiniidhaan ala koorsiiwwan biyya keenya keessatti kennaman hundiyyuu ni argamanii. Haramayaa keessatti dipaartimentiin baay'ee bareedni yookiin qulqullina ol aanaan kennamu agriikaalcharii, loo fi kompiitar saayinsiidha. Amma immoo waa'ee nyaata isaa Yuunivarsiitii Haramayaa akka biyyaatti yuunivarsiitiiwwan fooyya'aa ta'an keessa tartiiba san keessa isa galchuu irraa haasofna. Yuunivarsiitii Haramayaatti laaqana irratti dur guyyaa 5f 04 kennamaa ture. Amma immoo guyyaa 2tti deebi'ee jira. Kan Haramayaa wanti adda godhe immoo lafee qaba. Dabalataanis paastaa, makroonii, rooza, firfirii fi nyaatawwan biroos ni kennamu laaqana irratti jechuudha. Ciree irratti immoo guyyaa tokko saanduwichii, guyyaa tokko daabboo firfirii fooniitiin, guyyaa tokko immoo roozii, guyyaa tokko immoo daabboo tokko isiniif kennama jechuudha. Inni biroo immoo laayibirriidha. Manni kitaabaa dubbisuuf baay'ee mijataa kan ta'e yommuu ta'u, barattoonni hedduunis mana kitaabaatti dubbisu jechuudha. Halkan haga sa'a 9 mana kitaabaa fayyadamuu ni danda'ama. Yeroo qormaanni gahe immoo halkan guutuullee kan namaaf eeyyamamu ta'a jechuudha. Naannoo Yuunivarsiitii Haramayaatti immoo wanti baay'ee rakkisaa ta'e tokko jimaadha. Keessattuu barattoota fireesh san dura waan kana hin beekneef baay'ee hamaadha. Jimaa qama'uun seeraan dhorkamus Haramayaa keessatti baay'ee namni namatti dubbatu yookiin nama dhorku hin jiru. Amma immoo waa'ee bishaan, waayifayii fi ifaa kaampaasiiwwan isaa isinitti immoo kaampaasii Haramayaa keessatti bishaan hin badu. Osoo badeeyyuu iddoo hundaa yeroo tokkotti waan hin banneef iddoo tokko yoo dhabdan iddoo biraa dhaqxanii fudhachuu ni dandeessu. Osoo dhabameeyyuu kaaffee keessaa hin dhabamu jechuudha. Kaaffeedha ni argattu. Ifaan immoo kaampaasii kana keessatti hin badu jechuun ni danda'ama. Osoo badeeyyuu magaalaa keessaayyuu osoo badee kaampaasiiwwan isaa keessatti yoosuu deebi'a. Akka tasaa yoo badees daqiiqaa muraasa booda kan deebisan ta'a jechuudha. Waayifayiin kaampaasii isaa immoo koonekshinii cimaa ta'e kan qabudha. Wanta feene yeroo muraasa keessatti buufachuu kan nu dandeessudha. Inumaa daqiiqaa 5 keessatti viidiyoo 20 ol buufadheen beeka waayifayii kaampaasii isaa fayyadamee jechuudha. Kaampaasii Haramayaa keessatti haalli nageenya yuunivarsiitichaa absolutely peace and stable jechuun ni danda'ama. Gibbii kana keessatti poolitikaa munaamun hin hojjetu. Namni akkasii yoo jiraate gireediin isaaf kennamu F'dha. Kana irraa waan hafeen immoo hattuun yuunivarsiitiiwwan biroo keessatti akka nama rakkisan san gibbii kana keessa hin jiranii. Walumaa galatti yuunivarsiitiin Haramayaa qulqullina barnootaatiin baay'ee kan faarfamudha. Yoo xiqqoo isinitti ulfaates barattoonni fireeshii yookiin waggaa jalqabaatiif teelegiraamii irra seentanii Gadaa Iskool Tuutor jettanii sarchii yoo gootan koorsii gosa barnoota hunda qopheessanii isin eegaa jiru. Viidiyoo itti aanu keessatti waa'ee yuunivarsiitii kamii akka isiniif hojjennu barbaaddu comment section irratti nuuf barreessaa. Galatoomaa.